Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni kabdirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Maraab. Har'a qabadhee kan isin dhufe waa'ee teknooloojiiti. Akkanumallee har'a qabadhee kan isin dhufe akkaataa ittiin qarshii ittiin hojjechuu dandeessanidha. Har'a qabadhee kan isin dhufe waa'ee Oromummaati. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo tana nama hundaafuu share godhaa. Hanga har'aatti an share godhaa asiin buusaa achiin deebisaa isin jechaa ittiin hin turre. Dhimmichi immoo dhimma Oromooti, dhimma Oromummaati waan ta'eef share akkanaaf gootan barbaada. Sababni isaas dhimmi deemamaatiin jiru dhimma hedduu tokko yaaddeessaa ta'ee fi ilmaan namaa irraa ni eegama jettee even Oromoo irratti ni raawwatti osoo hin taane Oromoo irratti ni gooti osoo hin taane Oromoo sadarkaa kana ni geessi osoo hin taane ilma namaa irratti iyyuu ni raawwata jedheetiin wanta yaadne waan ta'eef karaa sooshaal miidiyaa kanaan baay'een keessan argaatiin jirtan viidiyoo guyyaa samuuna kana keessa deemaatiin jirtu namni baay'een irraa haasa'aatiin jira. Inni kun Harargeenis gocha kana ni raawwanna wanta jedhu kan fakkaatu imeejii isaanii agarsiisaatiin jiran. Akkanumallee isaan kun wannis hojii kana irra deebuudhaaf hojii kana kan agarsiisu kan fakkaatu wanta bal'atu dhufaatiin jira. Asirratti ergaa kana immoo namoonni biraan ittiin akka naageettan barbaadu tokkoffaa jaarsota biyyaa lammaffaa immoo sheekotii biyyaa bebbeekamoowwan ulaamaawwan kenna kan jaalannu kan kabajnu akkanumallee qeessota biyyaa kan jaalannu kan kabajnu. Warroota hawaasa siyaasaan biyya kana bulchaatan jiran hunda akka bira naageetu viidiyoo tanaaf abdiin qaba. Share akkanaa gootaniin barbaada. Egaa ijoolleen tun argitaniitu jirtan. Baddaa keessa taaniiti biyyaa ba'aniitiin gocha akkasii kan raawwatan. Malee dachee Oromiyaa keessatti miti kan raawwatan. Gochi kun immoo dachee Oromiyaa keessatti illee raawwatamaatiin jira argaatiin jira. Dhagahaas jira. Garuu ana kana gaddisiisu Oromoo irratti hammana raawwattu. Oromoo hangana gootu. Wanta Oromoo goote eenyuyyuu Oromoo godhee hin beeku. Har'as ta'ee boru kaleessa seenaa keessatti wanti nu dabarsine hedduun isaa kan nama yaaddeessuu fi kan nama qaaneffachiisu hundi isaa kan Oromoodhaan raawwatedha. Kaleessas harma muraa fi harka muraa aanolee jenneetiin kan faarsaatiin turre nafxanyaan biyya sanii dhufteetii uummata keenya kan naannawa sanitti argaman hin murre kan mursiise Oromoodha kan godheesse Oromoodha kan raawwates Oromoodha ni beekna. Har'a immoo argitaniitiin jirtan fuula TikTok irratti bayaniitiin akka kanaan dura baay'een keessan ni beektan yeroo wayyaaneedha eebbisaa addunyaa wayyaaneen gootetti akkas eebbisaa addunyaatti jedhameeti live irratti TikTok irratti kan darbu ilmaan Oromootiin afaan Oromootiin live ilaalaatiin turre ilaalaa jirtan sooshaal miidiyaa kana irratti deemaatiin jiran ilma namaa qabaniitiin makiinatti hidhanii kan harkisan lafarra lubbuudhaan osoo jiru osoo lubbuu keessaa dhiirri bare dhooftee keessaa baasuun kan jirtu ajjiisuun kan kaleessa jiru gumaanis kaleessa kan jiru har'aa miti kan jalqabe Oromoo biratti sirna gumaa qaba Oromoon yoo tokko ajjeese waan ittiin raawwatu qaba akkaataa ittiin raawwatu qaba sirna ittiin raawwatu qaba garuu immoo ilma namaa kan fakkaatu qaama isaa irratti muka itti dubbachuuf si dhiba dubbachuudhaaf si dhiba callisuufis ni dhiba wanni Oromoo keenya kan ammaa kana dubbachuufis nu dhibeetiin jira callisuufis nu dhibeetiin jira liqimsuufis nu dhibeetiin jira gocha sukkanneessaa akkasii ilmaan Oromoodha walirratti raawwachuu isaati hin yaadde waan jedhu sammuu keessaa hin qabu. Biyya Oromaa keessatti namni wal ta'eetiin tokko ta'eetiin gadaddoo rakkoo bira darba yeroo jedhamutti ilmaan Oromoodha Arsii fi Harargee jedhanii wal qoodanii Arsii fi Harargummaan tuni turteetiin jirti. Sirriitti hidda bal'ifatteetiin jirti. Mee viidiyoo tana ilaalaati hangam akka isin suukaneessu hundi keessanuu ilaala. YouTube'n dabarsa waan ta'eef YouTube'n seera YouTube'dhaan eeyyamu waan ta'eef amma takka qancab godhee isinitti agarsiisa. Hundi keessanuu akka sammuu keessa of ooftaniif. Kana caalaa isinitti agarsiisuudhaaf naannoo eeyyamu seerri YouTube'dha. Garuu waa lamaan dubbachuu barbaada. Tokkoffaa ilmaan Oromoodhaa bakka hin buutan namoonni gocha kana raawwatan tokko. Lammaffaa isin Oromoon bakka jirtutti si komandu maali isa jettan gandummaa kana irraa bayaamee bilisa ta'a. Oromoon kanaan dura nafxanyaa irraa hin bilisoofnee jechaatiin turre. Har'aa immoo ofirraa bilisoomuu dadhabne. Nuttu walitti ta'e kaleessas nuyiidha jaaladhu jibbi. Gocha akkanaa walitti raawwatu ilmi namaa qaama walii irratti muka akkamitti lubbuudhaan namni osoo jiru dhagaa walii irratti guguba dhagaa namni nama ajjeesuun kan jiru
nama waltumuun yookaan wal miidhuu wal arrabsuu maal jechuun kan jiru gocha akkanaa garuu suukaneessaan agarre. Ilmuu namaa irratti hin taane nafxanyaan asiin nu buufte achi nu deefte ilmaan keenya qaltee asiin deebiste ilmaan badhaadhinaa maalii jedhamee asirratti kan deemaatiin ture amma muqaamaan ofii nutti agarsiisaatiin jiran ajaa'iba bara. Eenyutu eenyuun qeeqa? Yeroo ammaa kana maraatee jira ilmi namaa. Qaamota sadiif ergaa kana naan akka ba'a. Tokko jaarsotii biyyaa, abbootii biyyaa kan naannawa sanitti argamtan yookaan immoo naannawa uummanni Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa jiraatan qe'ee ilmaan Oromiyaa jedhamtu tana keessatti argamtan hunda keessaniif. Ilmi dargaggeessaa naannawa keessanii bahee biyya ormaa jiru maal hojjechaa jira, maal irra jira, eessa jira kan jedhu beekuun murteessaa ta'eetiin jira yeroo kana keessatti. Lammaffaadhaan immoo onlaayinii kanarratti warroonni giiftii sassaabuudhaaf namni rakkatee jira asiin bu'ee jira achiin deebi'eetiin jira jedhameetiin nama kakaasaniitiin biyyaa baasanii kan ofiitii suuraa bareeda kakka'aniitiin namoota fakkeessaatiin jiran namoota akkasii kana nurraa akka qabdan barbaada. Sababni isaas namni hundumtuu ifaajee hojjeteetiin sammuu isaatiin jijjiiramuu ni danda'a waan ta'eef. Garuu amma immoo kan rakkoo ta'eetiin jiru giiftii namoota sassaabuudhaan namoota boochisuudhaan namoota asirratti investi gochuu irratti kan argamu namoota hin qarqaarinaa jechuu kiyyaa miti. Namoota hin deeggarinaa jechuu kiyyaa miti. Garuu immoo namoota biyyaa akka bayanii wanta hin taane gocha hin taane akka walirra raawwataniif kan taasisaa jiran keessaa wanti murteessaan isa kanadha. Kanarratti hojjetamuu qaba. Kanarratti jaarsiileen biyyaa hojjechuu qabdan, sheekotiin biyyaa hojjechuu qabdan, qeesileen biyyaa hojjechuu qabdan, qaamni mootummaadhaa hojjechuu qaba. Qaamni mootummaadhaa hojjechuu danda'a. Qaamni Oromoodha, an Oromoodhaaf quuqama jedhu kamiyyuu hojjechuun dirqama isaa ta'a. Sadaffaa irratti kan isin dabarsu immoo namoota gocha akkanaa raawwatan eessa akka jiraatan adda baasanii beekuun dirqama ta'aatiin jira. Gochi kun gocha ilma namaa irraa hin eegamu. Iviin Oromoo irratti raawwattee osoo hin taane gocha ilma namaa irraa gonkumayyuu hin eegamnedha. Mee sheeka keenya ustaasa keenya kabajamaa hedduu tokko jaalannu kana ergaa isaanii kana dhageeffannee walitti haa deebinu. Ergaan kun garaa isin xiqqoo ishii hamma sayyoo isin roorofte hamma tokko. Harargee fi Arsii jettee maqaa dhawatti. Inna lillahi wa inna إليه راجعون. يوم دالي أرسين إلما أكنا قداتنا كيسا دالي يوم دالي هررقين إلما أكنا إلما هررقين قبان قمني في كأرسين قبان قمني تو دالاتي واني دعاكي إنك قبري تشو كنيسو جراكي إن جرو إرتي شو كنيسو كون إحسان نتكفي يومي أسبودان نيات أكنت يومي أسكرت سلبني لفجلة ترى يومي أسبينين سوانيا تمليوان إسانيات أجرتاني إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه أستاذك إنك بجمع هدو تقوي سانجارا كنا في كان إرجاي ساني فيدي أرجين المكان كبر Arsiinis ilma akkanaa qabdu. Ilmi Harargee Arsii Baale ebalu waliin jedhu Oromoon hin qabdu. Ilmi Oromoon qabdu ilma Oromooti. Ilma Oromooti. Kan gandaan qabdu Oromoon. Kan doodhaan qabdu Oromoon. Shufuuroo doo keessa deemteetiin uummata walitti buusuudhaaf deemtu hin qabdu Oromoon. Ilmaan akkasii hin qabnu gonkumayyuu. Kana beekuu qabdan. Sooshaal miidiyaa kanarratti Facebook ani yeroo baay'ee ni arga. Facebook irratti illee dhimma siyaasaa ni haasanii. TikTok irratti illee dhimma siyaasaa ni haasanii paartii bal'atu jira, haasaa bal'atu jira, giiftiin bakkeetti sassabamu baay'eetu jira. Fokas godhee hojjedheetiin beeku. Amma immoo Oromoo irratti biildu goonee hojjechuun dirqama. Namni martuu bilbila harkaa qaba. Live irratti ilmi namaa akkasitti guddutaatiin, ilma namaa akkasitti harkisaatiin akkamitti dabarfama? Sammummaan namoota achirra dhaabatanii live san daawwatanii immoo sammuu akkamiiti? Ilmoo namaati miti isin. Ilmoo bineensaati. Bineensiyyuu bineensaaf xiqqoo isii garaan ni laafa. Ilmoo namaa akkamitti immoo inni akkasitti godhama? Akkamitti immoo ilmoon namaa osoo lubbuudhaan jiru makiidhaan harkisa? Kan harkisu Oromoo. Kan harkifamu Oromoo. Laayivii kan daawwatuu fi kan yaada irratti kennu Oromoo. Gocha kanaa goona jedheetiin kan fokkoru Oromoo. Waariiwwan eenyu isin? Viidiyoo tana nama hunda biraan naa gayaa.
Ammaan booda waa'ee ilmaan Oromoodha kan lukaan lafaan deeman kan ijoolleen yeroo baay'ee qarqaraatiin baasaatiin jirtan argaatiin jirra qarqaraa hin qarqarinaa jechaatiin hin jiru. Garuu gochi ittiin deemamaatiin jiramu fi karaan ittiin deemamaatiin jiramu karaa sirrii miti. Gocha biraatti deemamaatiin jira. Oromoon aadaa isaa keessatti, duudhaa isaa keessatti, safuu isaa keessatti gocha akkanaa walirratti raawwanna. Oromoon har'aa immoo gocha har'aa isaa fide. Kanaan dura kan beeknu diinatu nuti raawwate jenneetiin kan dubbachaatiin turre. Har'a immoo Oromootu Oromoo irratti raawwate jenneetiin yeroo dubbannu immoo qaanii nuti ta'e. Dubbachuufis rakkoo nuti ta'e. Beekumsi keessan gandummaan deebi'e. Beekumsi keessan naannootti deebi'e. Waggaa 1,000 hin jiraatu namoonni amma mucaa sanarratti gocha kana raawwatan. Waggaa 100 kan jiraatan. Lubbuu darbuu jirtu, ufiifuu darbuuf jirtu. Akkamitti isin lubbuu kabajaa qabdu yoo loltanii ajjeesuun ni jira bara karaa irraa qabuun laayivii irra fidaniitiin akka namni ilaalutti godhaniitiin gocha akkanaa gocha suukkaneessaa ilmoo namaa irratti hin eegamne. Gocha ilmi namaa yaaduu danda'u kan sammuu qabu gonkumaa gochuu hin dandeenye akkamitti taasifama. So ergaa tana akka ittiin biraan naageettan abdiin qaba. Warroonni immoo yaada qabdan koomantii irratti naaf barreessaa. Kutaa lammaffaa keessatti immoo dubartoota keenya kan biyya ormaa keessatti rakkachaa jiran baay'eetu isaan irratti viidiyoota kana waraaba. Oromoon karaa baddeetiin jirti yookaan karaa harkaa badee yookaan nuti karaa badee. Oromoon kaleessaa dhaaba qabdi. Oromoon kaleessaa mootii qabdi. Mootii walitti qabu. Oromoon ammaa mootii dhabdi. Hunduu mootii kamtu mootii ta'a. Hunduu beekaadha. Sooshaal miidiyaa kana irraa ilaaladha. Namni sooshaal miidiyaa fayyadamu martuu beekaadha. Beekaan akka isaan jiru. Kan inni jedheen alatti beekaan hin jiru. Oromoon kaleessaa duudhaa qabdi. Oromoon kaleessaa yoo waa balleessite karaa ittiin wal adabbii itti walirratti raawwattu qabdi. Tumata qabdi. Tumanni kaleessaa badeera. Naannawatti tumatatu jira. Dargaggeessi tumata san keessa jira. Jaarsi tumata san keessa jira. Wanti hundumtuun tumata san keessa jira. Amma kun badee jira. Hunduu beekaadha walqixa sooshaal miidiyaan kun walqixa taasisee jira. Bilbila namni martuu harkaa qaba. Ni waraabaa wanta hin taanes wanta ta'es gallakkisa. Eenyumtiyyuu ni callisa. Inni kun itti fufuu hin qabu. Itti yaaduu qabdan Oromoon hundi keessanuu itti yaadaadha sin jechuu barbaada. Kutaa lammaffaa keessatti ilmaan ijoolleedhaa dubartoota isaan jaalannu isaan akka qaama keenyaatti jaalannu kanneen biyya asii bahanii biyya ormaatti dararamaa jiran kan maatiin isaanii mana ittiin ijaarsifataa jiru obboleeyyan isaanii mana ittiin ijaarsifataa jiru akkanumallee dhiiga isaaniitiin immoo jaarsi isiidha kan ishee fuudhe abbaan manaa ishee biyya taa'itiin lafa inni wanta barbaade ittiin hojjetab qabeenya isheen ammoo achitti dararamaatiin jirti wanta adda addaatiin saaxilamaatiin jirti saalqunnamtii adda addaatiif saaxilamaatiin jirti miidhaa adda addaatiif saaxilamaatiin jirti kanarratti investi ta'aatiin jira yeroo ammaa kana. Dubartoonni keenya biyya alaa kan deeman baay'een isaanii kan deemaniif dhimma maatiitiif dhimma warraatiif dhimma dargaggeessi tokko erga gahee ni fuudha erga jedheen horachuu qaba maatii isaa dirqama isheen biyya arabaa deemtee hojjechuu qabdu. So kana irratti fookas kan godhe viidiyoo takka isinii qopheessa hanga sitti nagaan turaadha dhimma Oromummaa fi Oromiyaa irratti amma boodaanis maqaa YouTube chaanaalii keenyaatiin duubatti hin jennu so jabaannee irratti ni hojjenna garuu siyaasa irraa bilisaan. Wanti isin beekuu qabdan dhimma siyaasa keessan achitti daandiin keessan achitti. Anaaf nan galchu siyaasa barbaadde hordofi anis siyaasa dhuunfaa kan kootiin nan hordofi nan galchu abaaree bulaa yoo ta'e bilisiginnaa jettu ta'e akkanumallee immoo warra caakaa keessa jiru sanillee ta'e kan barbaadde ta'e dhimma kee nan galchu garuu dhimma Oromoo fi dhimmi Oromummaadha nu galcha quuqama itti qabna waan ta'eef so yeroo gaarii na qabaadha.